Jamal Kadir Nabi jedhama. Guyyaa har'aa kana kaasna fide Oromoota wal arguu fi guyyaan 4th of July jedhama akka biyyanaatti. Haa ta'u guyyaan kun guyyaa gara Oromooti guyyaa Oromoon wal geettee wal argitee wal bashannansiistee guyyaa warri kubbaa miilaa taphatu kubbaa miilaa warri harkaa taphatu saaphanaa taphata warri baaskeetbool taphatu. Kuni maali ka qabattee jirtu waan kanarraa yoo nu himuu dandeessa? Kun harkaa qabu kitaabota afaan Oromoo takkaayyuu asoosama afaan Oromooti. Kuni kitaabni mata duree isaa keenyan teenyumaa jireenyi keenyumaa jedha. Kun immoo yaada jedha. Haa ta'u kitaabni keenyan teenyumaa kun waan xiyyeeffannaan isaa Oromoon eessa turte, eessa jirti, eessa deemtidha. Itti aanee immoo rakkina pilaazmaa TVT fi rakkina kolleejii keessa jiru biyyatti sanirra kan xiyyeeffate. Kun immoo jiruudha jaalala waa'ee dhuumati. Haa ta'u garuu jiruu Ameerikaa fi warra biyya Ameerikaa jiruu fi warra biyyaa haagam takka garaagarummaa fi walitti jireenya jiranii kan irratti xiyyeeffata. Gaarii ati dargaggeessa reefuu lafaa dhufaa jiru garuu asoosama lama barreessuu danda'uun kee baay'ee dinqisiifama. Maaltu si kakaase barreessaa ta'uudhaaf? Barreessaa ta'uuf kan akka kaasee kaayyoo duraa barreessummaa kaayyoo kiyyaan turre. Kaayyoon kiyya iskiriptii barreessuu ture. Haa ta'u garuu gaafa kolleejan jiru barsiisuun xiyyaa tanaan dura kitaaba barreessee beektan an jette. Katabeen beeku. Akkana maaree imaan katabneen an jette sanirraa ka'ee aanillee waggaa san booda eegat ture booda yeroo argadheedhaan katabu eegalee amma kinoo akkuma isin jette inni wanni martuu salphaadhaa jiru. Bu'aa ba'iin barreessuudhaa maaltu salphaadhaa maaltu jabaadhaa sanirraa yoo nu himuu dandeette? Bu'aa ba'iin barreessaa tokko obsa guddaa qabaachuu qabda. Namni san qabne barreessaa ta'uu hin qabu. Keessattuu waan kana mataa kee uumaa haa ta'u malee keessattuu kitaabonni Oromoo amma waan saba keessa jiru. Kanaafuu yagguu mara obsa qabaattee uummatarraa gaafii gaafattee akka miidiyaatti yookaan immoo nama quuxee nama yagguu garii nama gaddisiistee kana akkasitti argatta malee seenaa Oromoo asoosama Oromoo katabuu fi asoosama Oromoon jiruu isaaniitiin kan walitti gisee hin taane jaalataman qabu. Oduu amma waa'ee fikshinii barreessitee waa'ee addunyaa waan jiru barreessitee Oromoo biratti kaanuun dubbisu sam dubbisuuf immoo yeroo dheeraa irraa fudhata. Kanaafuu yeroo dheeraa fudhata obsa qabaachuu qabda irra guddaan. Yaada akkamii hawaasa irraa argachaa jirta? Hawaasa keenya irraa gisee dhugaa dubbadde yaada argadhee hin beeku hawaasa keenya haaraa ijoollee dargaggoonni garii ijoollee hiriyootiyyaa hamilee naa kennanii sanuu ammaaf sanuu qaba of duratti hin jijjiirame yaada qaba. Maal uummanni keenya hin baranne. An amma kaarra kaasirra deemee kana agarsiisaa jiruuf akka uummannu asoosamumaayyuu haa baratan. Asoosamni Oromootuun katabamaa biyya Ameerikaatti hin gurgurama jedhamu sanuma irratti xiyyeeffadhe. Kitaabota kee kana keenyaan teenyumaa fi asoosama yaadaa jedhu eessaa argachuu danda'anii Oromoonni naannoo kana jiranii fi kan naannoo kana hin jirrellee? Warri naannoo kana jiru Twin City jiru Oromoo tormantii irra dhageetaa yookaan takkaayyuu anarraa argachuu hin danda'anii yagguu tormantii ammaaf har'aa fi kan yaada jedhuun qaba. Garuu keenyan teenyumaa jireenyi keenyumaa kana harkaan qabu. Na bira hin geenne tormantii Oromootiif na bira ni ga'a. Yagguu sani kitaaba 46 qofa dhufee biyyana kanaafuu kan dura dhufee dura fudhata. Kaafee biyya jira biyyatti warri carraa argatee biyyarraa ergachuu hin danda'a takkaayyuu gisee namni gara quraanii nama 5 fedhu taate nuu biyyarraa fiduuf hin dandeenya. Of duratti yookaan miidiyaa adda addaa irratti argamuu ni mala. Barreessaa Jamaal Nabii gara fuulduraatti carraa gaarii. Ayyee isinillee carraa kana kennuuf galata guddaa qabdanii warumaa keessanii kanatti formoon nu godha malee kan biraati miti. Fayyaa ta'e.